السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الشما أركهونه جرتو أمتك أشتي أمتك جعل في أمتك كبجة أكم جرتن فيا كيسني جرتو جتباتو الحمد لله نس نجي جرجلة ربي. آه، أمتك جعل في أمتك كبجة جرتو جتباتو يا دمتني جرتني دوكاني كيسول الرابا جرا مولتي ديبيني جرا الحمد لله. Egaa hordoftoota kiyya jaallatamtootaa fi kabajamtoota kiyya akkuma beektanii guyyaa guyyaarraa foormeeshina garaa garaa qabadhee isin irratti isinii dhufaa isinillee laayik sheer gochuudhaani koomentii yaada keessan barreeffachuudhaani kan na bira dhaabbattan jechuudha. Hedduunaaf galatooma ulfaadhaa kabajamaa isiniin jechuun jaaladha. Egaa obboleewwan kiyya hundumti keessaniyyuu ulfaadhaadhaa galatoomaa harki isin naaf gootanii sun dahaba haa ta'uu fayyaa isinii haa argatu isiniin jedha. Galatoomaa ulfaadhaadha. Sappoort na gochuu keessaniif laayikii fi sheer na bira dhaabbachuu na jajjabeessuu keessaniif isiniin jedha. Yoo anillee guyyaarraa foormeeshina waan qabatamaa asirratti qabee isiniif hin dhiyaadhaan waan tokko tokko. Obboleewwan kiyyaa akka carraa ta'ee har'as viidiyoo kana qabadheen dhufee jira. Obboleettii tana tarii namni beektan jiraachuu dandeessanii suuraa isii kan ilaaltanii namni beektan yoo jiraattan ta'e nu dubbisuu hin dagatinaadha. Namni kun nama dhukkubsatullee natti fakkaata yoo akkanatti ilaalu namni dhukkuboo yaani dhukkubsatu natti fakkaatti. Kanuu kana isiin amma darbamtee jirtu ajamaan ditti keessatti gatamtee jirti raasatti gatamtee jirti. Namni kun nama seeraan dhufee nama eejentii seeraatiin dhufeedha. Nam tokko nama saree jechuun didee baasanii akkanatti haala kana kaampaaniirraanii kan isiin dhuftee akkasiin dubbattutti. Fuudhamtee haala kanaan darbamtee raasatti darbamtee raasaa jirti. Akkuma argitan shaanxaa kanaa fi homaa raasaa sana waa argine kanattillee haftee jirti. Hedduu takka nama gaddisiisaa namni kun nama miidhamaa fakkaata akkanatti yoo ilaaltanii namni mana namaa jiru miidhamamaa haa ta'u namni walirra wallahi hedduu takka nama dhukkubsaa. Alhamdulillahi rabbil aalamiin rabbiin galanna haga waan rabbiin nuuf fedhe hundumaayyuu ni jaalannatti shakkarranii gitti gammanna jechuudha. Obboleewwan kiyya wallahi hedduu kan nama dhukkubsu kan nama gaddisiisu ijoolleen keenya karaa seeraatiin dhufanii tokko tokko seera hin qabanii saniifin saniifin gatamanii saniif ilaalamuu dhabanii jenna. Kan seera hin qabnee fi kan seera qabullee wanni adda godhe takka illee hin jiru. Kan jiru natti fakkaatu gatamuu rakkatu bo'uudha. Hedduu takka nama dhibaa hedduu takka nama yaaddessaa hedduu takka nama jibbisiisa. Amma mu'attiin tuni akkanatti yoo ilaalu nama miidhamaadha fakkaatanilleedha beekan nama guddaa fakkaatanilleedha jireenyi mana namaallee jijjiiruu danda'a qaama namaa laxallatuu danda'a. Hedduu takka nama gaddisiifti namatti dhagahamti wallahi hedduu takkan garaana nyaatte. Obboleewwan kiyya nama kana namni beektan yoo jiraatte barbaadadhaadha isiniin jechuu barbaanna namni suuraa kana beektan yoo jiraattan mucayyoo tana raasatti ajamaaniin keessatti darbamtee jirti. Ajamaaniin keessatti darbamtee jirti. Sa'aatii kanatti jechuudha guyyaa har'aa kanatti magariin dhiyaatu ka'ee jira raasatti argamtee jirti. Namni tokko namni itti dhiyaatee waa kana san jedhaanii hin jiru akkuma argitan kanatti raasaa badheetti haftee jirti jechuudha. Obboleewwan keenya ijoollee haala kanaan miidhaa hamaa hammana hin jedhamnedha kan irra qaqqabaa jiru. Mucayyoo takkallee dheengadda raasatti darbanii arabatuyyuu isii miidhamtuu dhukkubsattu raasaa fuudhanii galanii jechuudha. Ijoolleen keenya akka baala mukarraa harca'aa jiruutitti kan harca'aa jiru jechuudha. Karaa seeraatiinis kootu karaa seeraa alaatittiinis jira. Nuti wanti adda nu godhe hin jiru lammii zeegaa keenya jechuudha. Keessattuu Itoophiyaa yoo nama qadhaate kabajni takka hin jiru jechuudha. Seera qabaatteefis seerri itti gaafa maktabarraa afaaniin dubbatamee itti siif laatamu sun hin hojjetu jechuudha. Yoo ati bilbilatte illee maktabni kennaa haga yoo birrii fudhatuuti gaafa birratti harkaas ga'e qubaayyuu siin qabu. Seera gaafa duraa siin dubbatee si finne illee dubbima afaanirraati qilleensarraa ta'uuf jettee gaafuma san tarte hin jirtu jechuudha. San booda hin argitu. Sila kana ta'ee fi obboleewwan keenya ijoolleen keessattuu biyyarraa fireeshii dhufaa jiranii akkuma argitan baay'inaan dhufaa jiranii karaan banamee deemaa jiranii. Garuu haa ta'u malee rakkoon isaanirra gahaa jirullee akkasuma babal'atee deemaa jira jechuudha. Nuti ilaallee deemaa jirru maallaqa qofaadha.
dhugaadha namni kamiyyuu jaalateetii miti kan biyyarraa bahu gaafa biyyarraa bahu rakkateeti akkuma anaaf si'ii waa kaayyeffadhee tarii ilmootiyyaaf haala mijeessaa ilmootiyya barsiifadha ilmootiyya guddifadhaa mana kiraa keessaa bayaa mi'uuf danda'a yaada jedhuudha namni kan ka'u jechuudha garuu ammoo iyyuu dubbiin gaafan as dhufanii jedha faallaatti deebiti jechuudha rabbiin namaa waan baheef hanqatee galu nun taasisinii. Obboleewwan kee duniyaa dhabdee fayyaa qaama guutuu manaa baate mana deebi'uun kun carraa qabeessa jechuudha. Akkuma argaa jirru ijoolleen keenya mucayyoon takka amma Dubaayii keessatti kaleessallee gaazii itti dhoohee dheengaddallee gaazii itti dhoohee ajjeesedhani kaleessallee ajjeese jedhaarani ani agarree jecha ijoolleerraan nagahee hammam akka dhugaa ta'e hin beeku mee inshaallah barbaadee yoo wanti kun hammam akka dhugaa ta'e eessatti akka duutee nin gaafadhee qulqulleeffadhee kan isinii fidu ta'a yoon argadhe. Garuu natti himamee ijoolleen natti himamee nama chaanaala qabu miidiyaa kanallee badaawwanni jedhu miti akka gaazii itti dhoohee ijoollee lamaa guyyaa walirraa gaaziin Dubaayii keessatti ajjeese naaf himamee jira garuu irra hin geenne garuu ani ofii jechaan dhagahe malee afaan irraa dhagahe mee inshaallah barbaadee hamman yoon argadhe isiniif kan fidu ta'a jechuudha. Inna lillahi wa inna ilaihi raaji'uun baay'ee nama gaddisiisa obboleewwan kiyyaa baqni carraa kenna ta'ee rakkooleen nu faanaa baqattii gadadoolleen nu faanaa baqattii jechuudha. Nafsiyaani rabbiin uume guyyaa rabbiin jedhe malee hin baatu wanti hundumtuyyuu sababuma garuu ammoo osoo nafseedhaan jiru dararaa akkana ilmi namaa akkana wal dararuun har'a osoo maktaba gaarii qabaannee osoo maktabni nuti irra dhufne suni maktaba gaarii maktaba rifannoota namaa qabaatu maktaba hordoffii namaa qabaatu ta'ee har'a akkanatti hin darbamtu jechuudha. Jirrumaan sunuu baasee darbu sunuu hin darbu. Maaliif hin darbamte namni duubaa hordofu waan hin jirreef maktaba kennallee biiroo kennallee waan beekaniif arabdoonni wallahi wanti isaa waraaban guyyaa tokko waraabee isinii fida laayivii kanarratti jechuudha. Laayivii tokko irratti seenanii waa isaa haasa'aa bulan walitti dacha'anii waan isaa haasa'aa bulan ijoolleen Oromoo kun kaddaamuun yoo asii galte kun siirii isinirra dalachiisna jettee bilbilaan nu doorsifti jettee himatti madaamuun kun ammoo tuyyuu maal jedhanii hin baddii hin hattii kan gootii kana nyaattii kana nyaachuu jaalattii kana fixxi jedhanii kolfan jechuu akka qoosaatti deebanii waa isaan nukkoosan jechuu guyyaa tokko yoo rabbi fedhe garaan na dhukkubee waraabuu dadhabe gaafatu guyyaa lama walirra dhageeffataa bulee jechuudha. Wallaahi garaan na dhukkubaa ture jechuudha waan isaan haasa'anii maal jedhanii imbaasii warraa takkatuyyuu rakkattee akkas taatee barii biirootti illee gizee tokko takka hojjettuu takka fudhadhee jette araba haasaa beekaa laayivii irra taa'anii wal ga'anii jechuu tokko tokko irratti halkan hojjettuu fudhadhee biiroodhaa fudhadhee ergasii booda biiroo si deebisa jedheen jennaan boottee biiroon nan deebisiin jettee boottee waan miraa taatee biiroo yoo na deebisan biiroon kenna natumaa biiroon kenna nama tumaa naan jettee jette achumaa fuudhee gara imbaasiidhaa geessee jette. Imbaasiidha Dubaayii keessatti beekaa. Imbaasii geessee imbaasiin nuti homaa gochuu hin dandeenyu jedhaniini fuudhee geesse rakkattuu dhibamtuu na harka dhibamtee biirootti illee bilbilee biiroon illee bilbilan irraa kaasanii haay naan jedhanii na jalaa dubbatanii mu'attiin boottee maraachuu kaatee biirootti yoo deebisan na ajjeesan jettee boottii jilbifachiisanii nutumaa nu bulchanii hidhanii nu bulchanii nyaanni jiru wanti takka hin jiru achi keessaa garaa qooqaatiin nutumaan jettee boohaa bultee jette araba haasaa beekaa eejentii imbaasii isaaniillee jette. Imbaasii isaaniillee yoo garaa ofiitii nyaatan malee isaanii waa takkan godhanii abdii takka irraan kaatinaa wanti isaan duuba laalta hin jiru jettee ol jedhaa qabdee haasoftii jechuudha. Hamma nagatiin kenna gabbu'e hamma nagatii kenna dhabne hammana takka cabnee jechuudha. Kanaafi hedduu nama dhukkubsaa hedduu namatti dhagahama wallahi inshaallah rabbiin tana keessaa nu haa baasu garaadhaaf jiraanna imbaasonni kennas garaa qofaaf hin jiraata. Akka garaadhaaf jiraatu akka waan nuuf hin goone jirris tolchitee nu caalatti bartee jirti hubattee jirti jechuudha. Kanaafi inshaallah rabbiin nuuf haa laaffisu rabbiin laaftuu nuuf haa taasisu obboleewwan kiyyaa wallahi hedduu nama gaddisiisaa hedduu namatti dhagahama.
yoo akkanatti tuffatamnuuf akkanatti cabnu kana caalaa wanni nama gaddisiisu hin jiru. Haadha baafsee akkanatti raasaa nu darbisiisuun kun maalirraa ka'e? Maalirraa ka'e? Biiroo dallaaltota eejentii karaa seeraa jedhamu karaa seeraa takka hin jiru. Gaafa maatirraa baasan karaa seera guunnee maali guunne kijiba rabbi jibbe. Hamma birrii harka sassaabatanii malee seera takkattiin biyya keenya hojjetu hin jiru. Jiran Filippeenii ilaala. Filippeenii dhalataa ijoollee Filippeenii jechuudha. Meeqa qabdi? Bar ji'a keessatti qabdi bar. Ji'a keessatti si'a meeqa ijaazaa qabdi siin? Si'a lama na fakkaata torbee lamaan boqonnaa qabdi. Filippeenii yoo hin deemti yoo biraayyuu hin bahu ijaazaa hin barbaaduyyuu jette birrii overtime fudhatti jechuudha. Kana maaltu mallatteesse? Imbaasii warraattu mallatteessee kenna. Takka rakkoo takka bilbilatti taanaan bakkatti irra dhaabata waan ta'eef. Seera kabachisiisanii jiraachisa waan ta'eef. Kanaafi nuti rabbii tokkocha malee waan qabnu hin qabnu. Seerri mootummaan keenyas biyyattis haaraan galfannee biyya namaatis haaraan galfachiisnee haara galfiin keenya baruma warroota dura mallas irratti sanidha. Yeroo dura mallas san irrattidha jechuudha. Yeroo sanii kan du'e gumaa qaba ture. Kan du'e gumaa qaba. Kanaadhaafi inshallah rabbiin nuuf haa dubbatu waan keenya. Wallahi hedduu nama gubataa hedduu nama gaddisiisa jechuudha. Obboleettii teenya tana namni beektan please namni beektan barbaada. Namni obboleettii teenya tana beektan dallaalee sii fide maatii sii namni beektan obboleettiin teenya tun guyyaa har'aa kana gatamtee jirti. Har'i maalidha? Har'i lammaffoo akka sa'aatii Dubaayitiin magariibni dhiyaate naannoo sa'a shaniif deemaa jira. Afuriif wayitii irratti darbamtee raasaa argamte jechuudha. Kanaaf please barbaada isiniin jechuu barbaada isinirratti hin dheeressu. Hamma viidiyoo biraatti walitti deebinu viidiyoo kana like share gochuudhaan yaada keessan koomentii jedhannaa barreessaa namni beektanillee yoo jiraate viidiyoo irratti hin dheeressu. Obboleewwan kiyyaa assalaamu alaykum warahmatullaahi wabarakaatuh.